maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkicha. Egaa faarfachuun waaqaaf galata galchuu aadaa amantichaa exercise gochuu yookaan immoo waaqa gammachiisuu ofiifis waaqarraa eebba argachuudha. Amma faaruu Oromiffaan hoo qophaa'u aadaa uummata Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii faarfatame kun isa jalqabaati. Manni amantii Ortodoksii keessatti wangeela uummata kanaaf lallabuudhaaf isa jalqabaati jennee fudhachuu dandeenya. Hanga ammaatitti wangeelli uummata Oromoo keessatti faaraan diriiruu kan dadhabeef kan qottoofameef aadaa saba biraatiin itti himamaa waan turaniif uffata kee gatii kee balleessii kana baafadhu hanbiraa uffadhu jedhameeti. Kee kana miidhagsii miicadhu keetumaan koottu odoo jedhameen raate uummanni Oromoo hundi yeroo kana mana amantii kana keessa guutee jiraataa ture. Kun isa jalqabaa waan ta'eef uummanni Oromoo kana sirriitti dhagahuu qaba, sirriitti ilaaluu qaba. Namni afaan hin dhageenyellee an jiraatu yoo ta'e namni mana amantii Ortodoksiin jaaladhe jedhu jiraate manni amantii Ortodoksii sirriitti wangeela lallabuu jalqabuu ishii kan agarsiisu ta'uu akka hubatamu jala murree himuu barbaanna. Kanaaf ammas namoonni biraatillee kan akka fakkeenyaatti ilaaltanii kana booda faaruun qophaa'u hundi saba naannoon Oromiyaa aadaa gara garaati jira. Gara lixaa, gara bahaa, gara kaabaaf kibbaa Oromiyaa hanjiru aadaa bal'aa guddaa jira. Kanaan faaruu qopheessuu barbaachisaadha. Kanaafuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa akkasitti qopheessuu keessaniif egaa faaruu gaarii akka ta'uun hawwaa ulfaadhaa galatoomaa. Kanadha faarfannoon yommuu faarfatamu uffata aadaa uffatanii afaan saba kanaa dubbatanii eenyummaa saba kanaa hubannoo keessa galchanii tajaajilu jechuun ummatichi gara Kiristoos Yesuusitti dhufuudhaaf akka rakkannee fi bu'uura ofii isaatiif qabu sana akka fayyadamu gochuudha. Jechoota birootiin qulqulluun Clement of Alexandria yookaan immoo Qalamentos isa Alexandria kan jedhamu mana kiristaanaa keenya keessatti abbootii jaarraa 8ffaa dura jiran patristic fathers jedhamanii kan beekaman keessaa isa tokkodha. Akkuma seerri horiitii warra Ayhud yookaan immoo warra Yihuudaa gara kiristaanummaatti fiduudhaaf riqicha ta'ee fi hawaasa birootiif ammoo aadaan yookaan falaasamni isaanii gara kiristaanummaatti dhufuudhaaf riqichadha nuun jedhu. Kanaaf aadichi eenyummaa hawaasa sana akka riqichaatti fayyadamneeti gara mul'ata kiristaanummaatti kan fidu. Ammas dhimma kana goolabuudhaaf qulqulluun Efreem akkana nuun jedhu. Mul'atni daandiin ittiin hubatamu keessaa muummeen lamadha yookaan immoo burqaawwan mul'ataa lamadha. Mul'ata kan jedhamu revelationiidha. Revelationiin kun maalidha? Daandii ittiin Waaqayyoon nuun wal qunnamtii taasisudha. Daandiin kun immoo akkaataa nu beeknu fi ittiin nuun walii galuu danda'uun Waaqayyoon nutti mul'ata jechuudha. Mul'atni inni guddaan mul'ata Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kiristoos Yesuus abbaarraa ergameetoo foon keenya uffatee nu gidduutti mul'ateera. Kanaanis Waaqni eenyu akka ta'e beekneerra waliin nyaannee waliin dhugneetu jechuudha. Mul'ata kana daandii ittiin hubannu keessaa muummeen yookaan burqaawwan mul'ataa kan jedhaman inni tokko uumamadhaa jedhu yookaan immoo seera uumatii jedhu. Inni lammeessoo kitaaba qulqulluudhaa jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Hawaasni tokko aduun yoo ba'u, roobni yoo roobu, ganni yoo ba'u, malkaanni yoo gadi bu'u, yoo hir'atu jechuudha. Kanneen laaleetoo Waaqayyoon eenyu akka ta'e qalbeeffachuu ni danda'a jechuudha. Kana ka'umsa godhachuudhaan ammoo Kiristoos Yesuus foon uffate sana qalbeeffachuutti ni dhufa jechuudha. Akkuma qaamoleen kan kitaaba qulqulluu dubbisaniitoo gara Waaqayyootti dhufuu danda'an warri immoo seera uumaa keessa jiran seera uumaa sanatti fayyadamaniitoo Gooftaan Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e hubachuu danda'u. Daandiin ittiin warra seera uumaa kana dhaqqabnu keessaa inni tokko maalidha? Aadaasaa, uffannaasaa, afaanisaa hubannoo keessa galchuudhaan yoo tajaajillee ummatichi Kiristoos Yesuus eenyu akka ta'e hubachuutti akka dhufu gochuu ni dandeenya jechuudha. Ulfaadha. Namoonni uffannaa aadaatiin faarfachuu akka qabanii keessumaa uffannaa aadaatiin yeroo galateeffatan kun dogoggora moo dogoggora miti waan inni jedhuuf ibsatti laachuu kaayyoon isaanii guddaanii namni kamiyyuu aadaa isaatiin aadaa qabuun Waaqayyoon waaqessuun cubbamni kan qabuun uffannaa qabuun Waaqayyoon galateeffachuu ni danda'a. Malee nam tokkoof gulantaa kan inni isa wayyaa faayamiin gulantaa laanne isa wayyaa biraan qabne yookaan kafana hin qabne Waaqa waaqessu jechuu miti. Kana abbaan keenya Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 2:3 irratti nama wayyaa gaarii uffatee
gulantaa laattanii isa wayyaa gaariin uffanne immoo miila jala yoo keessanii isiniin gidduutti iyyuu wal diddaa ta'a akka jedhee namni kamiyyuu kafana qabuun wayyaa qabuun waaqayyoon waaqessuu ni ta'a. Kanammoo raajuun irree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti gaafa dhufu yeroo dubbatu Isaayyaas maal jedhe seetanii raajii Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti duuka bu'oota keetiif seera muudii jedhe. Isaayyaas dubbate kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura mana amantaa utubaa mana amantaa kan ta'e yeroo inni dubbatu deebi'ee seera Isaayyaas kanaaf muuduuf duuka bu'oota isaa filate. Duuka bu'oota isaa wangeela Luuqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti 12 godhee muude. Maaf 13 hin goone maaf 11 hin goone yoo jennee gaafanne keessa aadaa jira jechuudha. Afaantu jira jechuudha. Loqoda jira jechuudha. Hortee Israa'el 12 keessaa jirri kun kan filataman. Aadaa qaba, saduuqa aadaa isaa qaba, Hebruunis aadaa isaa qaba jechuudha. Kanaaf gooftaan 12 keessumaa yoo argitanitti ta'e wangeela hojjaa ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti duuka bu'oota keessaa inni tokko Yihuudaan gaafa bahu 11 hin ta'in jedhe 12 akka ta'u Maatiyaas filatamee ture. Barbaachisummaan 12 irra kan inni ta'e aadaa sabatu jira jechuudha. Aadaa jira, uffannaa jira, loqoda afaanii jira. Kanaaf 12 keessayyuu afaaniif aadaatu jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha maqaa isaatiif ulfinna haa ta'u cimsuuf iyyuu aadaa saba sanaa keessumaa yeroo mul'atu yeroo lafa kanarratti dhalatu ibidda ni mul'anne yookaan immoo waaqummaa isaatiin otoo ta'e mul'atee irratti namni fuuldura isaan dhaabbatu. Aadaa saba sanaa uffatee mul'atee uffatee barsiisee isaan keessa naanna'ee akkuma kana akkuma gooftaan keenya kan raawwate har'a nunis kana laachisaa jirra jechuudha. Kana qofaa miti. Duuka bu'oota isaarra gaafa ergu biyya lafaarraa wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti ilaalle 2 godhee muude. Isaanii 12 ta'anii 6 deebise. Maal yoo jedhee saduuqiif Ibruu yoo wajjin ergee aadaa saduuq haasa'u Ibruutaa yaggeeffata. Boroo akkasatti hin ulfaanne. Yoo Ibruuf saduuq wajjin ergu Ibruun hin barsiisa taanaan saduuq aadaa Ibruutaa yaggeeffata ilaala. Kanaaf aadaa saba tokkootiin barsiisuun saba sana jabeessuudha. Mana amantaa keessatti ijaaruudha malee bittimsuu miti. Kanaaf kan nuti ilaaluu qabnu aadaan tokko waaqessuun keenya saba aadaa qabu sanaaf akka inni itti cimeetti waaqessu taasisa malee indooma kan bittimsu miti. Namoonni kanaaf ilaalcha qabdanii aadaa kanaan waaqessuun keenya faarfachuun keenya siyaasa miti jechuudha. Kana sirriitti akka hubattan isiniin jedha galatoomaa.